Unnata Miidiyaa Dirree Walgeettii dhaloota Oromootti Oromiyaa. Haji Adam Saddoo. Biyya qabaa biyyi sabbaa qabaa abbaan biyya isaatti akkamiin mirga dhaba. Namuu biyya qabaa biyyi sabbaa qabaa abbaan biyya isaatti akkamiin mirga dhaba. Jettee nurraa kaasuu farqoota gabrummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa. Nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa. Haji Adam Saddoo bara 1887 hanga 1983 akka lakkoofsa Habashaa qabsaa'aa mirga Oromoo yoo ta'u, miseensa waldaa walgargaarsa Maccaa fi Tuulamaa ture. Haji Adam Saddoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi Oromoota Baalee fi Arsii gidduutti riqicha ture. Jecha kana harkatti qabadhee dhufee garaatti deeffadheeraa kanaa achi waan feetan godhuu dandeettan jedhuudhaan iccitiin ittiin qabatanii uummata biratti beekamu. Seenaa duubaa. Haji Adam Saddoo abbaa isaa Saddoo Sheekoo fi haadha isaa Halkee Waaqoo irraa bara 1887 godina Baalee aanaa Gobbaa keessatti dhalatan. Gaafa guddateen umriin isaa barnootaaf ga'u sheekota naannoo sanii biratti barnoota amantii Islaamummaa barate. Haji Adam Saddoo bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa qabatti mormaa turan. Bilisummaa hir'uu hin fudhannu yaada jedhuun yeroo Hayila Sillaaseen Ingilaandiitti badee Xaaliyaaniin biyya qabatte. Xaaliyaanotaaf harka hin kennin. Gabrummaan sanuma jechuudhaan namoota muratoo yaada isaanii qaban gurmeessuudhaan hidhachiisanii sochiirra ture. Sababa kanaanis qabamee hidhame qaroo fi maleessa ta'uu hajichaa kan hubatte Xaaliyaaniin yeroo gabaabduu qofa hidhanii gadhiisan. Kun yaalii uummataan qabachuuf godhan ta'ullee hin milkoofne. Yaadni Haji Adam xurree sochii uummata isaaniitiin walitti isaan baafamuu fayyadamanii murna kaayyoo bilisummaa qabu tokko gurmeessuudhaan hidhachiisanii sochoosuu irratti fuulleffate. Kanaanis adeemsa yeroo keessatti diddaa gabrummaa kamuu irratti kan uummanni bakkaa bakkatti hidhatee deemsisu walitti qindeessanii gara tokkootti luuccessuu keessatti gaheen isaanii olaanaa ture. Haga gabroonfataan Xaaliyaanii gallakkisee ba'utti meeshaa waraanaa guddaa dhoksanii kaa'uudhaan qabsoo diddaa gabrummaa itti aanuuf haala mijeessaa turan. Garuu lukkeewwan iccitii kana beekan hojjettoota nageenyaa Hayila Sillaaseetti waan eeraniif kan yaade hafee ammas mana hidhaa seene. Namoota bebbeekamoo uummata biratti dhageettii qabanitti fayyadamuudhaan uummata bituuf yaaliin amaluma gabroonfataati. Haji Adamiin hidhuun yookaan ajjeesuun faayidaa akka hin qabne qofa osoo hin taane gadoo fi jibbaa biraa akka dhaalu kan hubatan aanga'oonni Hayila Sillaasee Haji Adam mana hidhaatii baasanii ofitti qabuu filatan. Haala kanaan aangoo giraazmaachummaa fi uffata aangoo kana ibsu kennuufiif sirna badhaasaa tokko qopheessan. Haasaa qophii kana irratti godheenis muudama giraazmaachummaa kana akka hin barbaanne ifatti dubbachuun fudhachuu dide. Yeroo waldaan Maccaa fi Tuulamaa gootota akka Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Hayilamaariyaam Gammadaa, Mokonnin Wasanuu, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Uumama Dammirii fi kanneen biroon bu'uureffamee sochii jalqabe. Haji Adam Baaleetti bu'uuressaa fi bakka bu'aa waldichaa turan. Dabalataanis yeroon sochii fincila Baalee kan Jeneraal Waaqoo Guutuutiin durfamu haala haarawaan o'aa jiru ture. Haji Adam Saddoo baruma uummanni Oromoo quba wal qabeenyaan halagaa irratti tokko ta'ee qabsaa'u hawwaa waan tureef yeroon isaan yaadaa turan kun mul'achuutti guddaa gammade. Bu'uureffamuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa hundeeffame kana sochii diddaa gabrummaa uummata Baaleetiin wal simachiisuuf ammoo sochiin uummanni Baalee bakkaa bakkatti godhu gara sochii kaayyoo qabeessa uummata Oromoo guutuu tokkotti jijjiiruuf tattaaffachuun hojii isaanii ta'e. Kana irrattis hojjetanii sochii qabsoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi sochii fincila Baalee wal simachuun karaan mijaa'e. Haaluma kanaan waldichi haga humnaa fi haalli yeroo dandeessiteen kutaalee Oromiyaa hedduutti dameen isaa akka bu'uureffamu caasaa erga diriirfateen booda kora tokko Finfinneetti waan. Haa ta'u malee yeroon sun yeroo mootummaan Hayila Sillaasee ijaaramuu waldaa kanaa mormuudhaan waldicha sababa itti uumee jigsuuf socho'aa ture. Yeroo hamaa kanatti Haji Adam uummata Baalee bakka bu'uun xalayaa uummata Baalee irraa keessattuu Jeneraal Taaddasaa Birruutiif barreeffamte qabatanii Finfinnee dhufan. Gaafa Hajiin Finfinnee dhufu kana humni waraanaa mootummaa miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa hidhuuf Finfinneetti sochii gochaa oole. Humni waraanaa Jeneraal Taaddasaa Birruu qabee hidhuuf mana isaatti marsee ture. Jeneraal Taaddasaan harka kennachuu didee cabsee ba'e. Manni Jeneraal Taaddasaas waraanaan qabame. Haji Adam kana quba hin qaban ture. Jeneraal Taaddasaa arganii dhimma dhufanii irratti mari'achuuf bilbila gara mana Jeneraal Taaddasaatti bilbile.
Kan jalaa kaase garuu Taaddasaa odoo hin taane ajajaa waraanaa mootummaa ture. Ajajaa waraanaa kunis akka Taaddasaatti erga Hajii dubbiseen booda nama isa fuudhu akka erguuf itti hime. Loltuun isa fuudhuuf ergame wajjin erga wal arganii konkolaataa isaatiin karaa jalqaban. Loltuun kun Haji Adam fuudhee gara mana Taaddasaatti odoo hin taane gara buufata poolisiitti geesse. Hajiin dubbiin amma galteef iccitii qabatanii dhufan balleessuuf jecha mana fincaanii dhaquu akka fedhu waraana qawwee baatee isa marsetti hime. Hajiin akkuma marfametti mana fincaanii seenee xalayaa ergaa uummata Baalee cicciree mana fincaaniitti gatuu yaade. Garuu deebisanii baasuu danda'u jedhee shakki. Malli ergaan sun diina harkaa akka hin seenne godhanii garaatti deeffachuu qofa akka ta'etti murteesse. Xalayaa san cicciree alanfate. Xalayaa san alalchee erga liqimseen booda mana fincaaniitii bahe. Akkuma mana fincaaniitii baheen marfamee biiroo ajajichaa geeffame. Ajajaan yeroo xalayaa qabate akka itti kennu gaafatu. Hajiin waan garaa nu baate garaatti nu deebite. Kana booda waan feetan gochuu dandeettan jechuun dubbate. Jennaanii sanyii taaddeetii bardhaloonni gama hicciitii sadaamsaa dootii barfaffeenyi. Shanii fi qabeenyi miseensota Baalee qabaman kan biraa waliin hidhaan waggoota 25 fi qabeenyi hidhamtoota hundi mootummaan akka dhaalamu irratti murtaa'e. Warri Hajiilee ta'ee uummanni Baalee galmeen murtii isaanii gara Finfinneetti akka deebi'u iyyachuu isaaniitiin Finfinneetti deebi'u. Hajiin mataan isaanii Dhaddacha Nugusa Nugastii jedhamutti dhihaatanii mormatanii irra aanuun murtii manni murtii olaanaa isaan irratti dabarse san jijjiirsisuu danda'an. Haji Adam Saaddoo goonni gootummaadhaan lammiif buuse bu'aa ni jiraata malee akkamittiin du'a. Ammatti fufneerra faajji wala bumma ammaluu cimeera sanyii goota oma shakkii numa moona yeroo biyyaa sanyii goota oma shakkii numa moona omaan shakkin numa moona omaan shakkin numa moona omaan shakkin numa moona